Ashamaa hordoftoota gannii YouTube akkam jirtan nagaa keessanii nagaan waaqayyoo bakka jirtan siniif baay'eetu akkam jirtan nagaadha miti ani nagaa kooti galata waaqayyoo har'a ayyuuni isa kana dhuguudhaaf qabattee dhuftee jirti dhugaa jechuun maal fi sababa saadoon ishii gatee Sumayyaa bira deemeef aartiti na baay'ee jechuun bakka dhugaadha jedheen baay'ee rifachaan jire. Kino akkuma argitanii asitti kophaa ishee jirti baay'ee tokko gadditee jirti jechuudha kophaa ta'uu isheetti kan dhugdu immoo juusii fakkaatan wanni ittiin tunnu waan sobdii laata maaliif nagatee deema akka inni deemu hin barbaaddu maaliif fayyinati isaa jechuun ka achi deemee waan tokko ta'a jettee yaadditi mattaawaqaan isaattillee akka sirrii minaamina hin taane kana dubbachaa jirti. Akka juusii akka hin taane minaamina jettee isa dhugaa ta'e itti dubbachaa jirti. Ani inja dhugaa rabbi inja jettiin intani wayitiin gooti jedheen jechuudha. Innaa akkasitti intani jechuun waan tokkoof ariifachuun barbaachisaa miti habiibteetiyya. Maaliif yoo duute of miita malee isallee waan yaa jiraattu ofii fi dura ofiif ta'uudha jechuudha. Innis immoo deemee ijoollee isaa laallachuu qaba. Haala nagaatiin akkasitti immoo kana dhuguudhaaf wanti kana si hawwisiise maaltu jira jechuudha. Jireenya yeroo dhugaa yeroo soomni hiikatetti kanan dhugaa jettee akkasitti fakkaraa jirti. Zarra fi qaba ganna dhiisaayii akiki zarra bichaarti. Waan immoo nun dhageechisiin isin jenna. Bazawee intani ta'a jedhee sodaachaan jira. Juusii ta'inaa jedhee tanan jechuun. Juusii fakkaata dhugaa rabbii jechuudha. Jechuun sobdee diraamaa yoo nutti jammarte jedheen ishiin illee jechuudha. Ishiin amma wanti ishiin akkas taate akka Sumayyaadhaan wal arguudhaaf osoo hin taane illeedha. In ajjeesanii tas fidanii inni immoo sodaadha jedhee mul'ilibsii uffatee deemee mul'ilibsii kanallee baasii jedhee wal caqacaqnee akkasii bakka jechama akkasii jechaa jirti. Yaa rabbii ati nun nageechisiin ayyuun akkas taate wanti kun akka juusii ta'uuf gaafa wanni tokko bakka jiraa miti gaafa jireenya keenya keessatti gaafa wanni tokko nu mudate dafnee bakka waan hin taane osoo murteessuu baannee jechuudha. Waanuma hin taane bakka osoo murteessuu baannee maaliif gaafa waan kana godhe namiidhamoo nammiidhu nda'uum nama jaalataniif ikkoo ni jiraatu malee jechuudha. Waan hin taane hin yaadan jechuudha. Bakka osoo waan hin taane murteessuu baatanii jechuudha. Maaliif gaarii miti jechuudha. Seexanni illee kanuma. Kanaaf asitti nyaachaa jirti baay'ee tokko gadditee jirti. Baay'ee tokko gadditee jirti nama mararti immoo jechuudha yoo kophaa ishee teessa nyaattu kan iddee ugaartii wayyoo ugaartii wayyoo warri safara san jirtan itti baay'ee na bakka baay'ee tokko lolaa jirta jechuudha. Asitti akkamitti nagatee deema kophinnati kophaatti akkamitti nagatee deema jechaa jirti. Gadammoo yoo argitan viidiyoo gaddaa irratti baay'ee maatii wajjin baay'ee gammadanii wajjin sooma hiikanii turan jechuudha. Kanatti baay'ee gadditeerti jechuudha kophaa ishee ta'u. Kina nan dhuga jechaa jirti nan dhuga hin dhiisuu zarra fi yoo achi dhufti reeffa kiyyaa awwaala kiyyaa bakka akkasitti na awwaalta akkas jechaa jirti. Basmaam inna adarama kee akkan dhumne bicha lafa godhi habiibte ammachuu wajjin da'uun cirrii. Nisi gadditeerti nama mararti bakka kanatti bakka akkamitti akkanatti jiraadha hammoo miti akkatti jiraadha isaa jedhee aarsaa jaalalaa baay'een kafalee inni immoo maaliif naaf hin yaanne jette bakka kanatti nama mararti jechuudha. Maali jennaan nama tokko gaafa nama tokko jaalattu namaaf baay'ee boota kennita baay'ee bakka nama sanii fi bakka baay'ee dhibbatta jechuudha. Gaafa immoo namni sun siif boota hin qabaan gaafa namni sun siif boota hin qabaanne nama jechuun nama aarsa bakka maaliif isheen amma akka waan inni boota isheedhaaf hin qabne angoomi sanan akkanatti isaa dhibbadha jaalala isaaf qabu jedhee aarsaa meeqa kafaleen jira boo'een jira lubbuu kiyya irratti waan baay'ee yaadeen jira jettee ofitti
gaddite jechuudha. Dhuguma immoo jechuudha miidiyaa kanarratti waan baay'ee argineerra jechuudha. Ofan ajjeesa fa'aa jettee yeroo baay'ee jechuudha nan dhuga jettee jechuudha. Dhugdeetuma of ajjeesuudhaaf taate baay'ee lubbuu ishirratti hin taneef jechuudha. Maayini jaalalli akkasii koo bakka jira miti dura nama saniif bakka dura ofii jiraachuudha jechuudha. Namni sun immoo gorsanii deebisuudha yoo ta'e immoo bakka immoo kadhannaa wajjin jiraachuudha malee maayini lubbuu ofiitti waan hin taane yaaduun kun sirrii miti jechuudha. Gaafa jireenya intinii akka jiraachaa jirtu jechuudha. Bakka kophaa isheetti akkam akka miidhamaa jirtu hamba kanaayyuu jiraachuun kiyyaa maatii jechuun warroota zuura koo jiraniif maatii kootiif jedhee tanan amma kanaayyuu jiraachaa jira akka tanan jiraachaa jiru anatu beekaa jettee baay'ee gaddaarte. Yaa kan namni akka miidiyaarraa fi jireenyi miidiyaa fi jireenyi miidiyaadhaan duuba akka itti jiraatan gargari jechuudha. Maaliif eenyumtuu akka miidiyaarratti jiraatu kana mana keessa hin jiraatu jechuudha. Jechuun fakkeenyaaf haati manaa fi abbaan manaa tokkos haa ta'u akka miidiyaa irratti jiraatanii fi akka mana keessa miidiyaa kaameraan duuba jiraatan gargari jechuudha. Maaliif kaameraadha waan namni irraa baratu waan gaarii agarsiisu jechuudha. Waan dhaloonni irraa baratu jechuudha. Isheenis bakka akkasitti akka kaameraadhaan duuba akka miidhama qabduutu akkasitti dubbatte jechuudha. Akka jiraachaa jiru natu beekaa. Dhugeen toreessi kanaan durallee homaayee garuu lubbuun kee homaayee hin taane garuu amma immoo keessi koo miidhamee jira wantoota akkasii san dubbatte jechuudha. Nama mararti bakka kanatti nama mararti. Isaanis haa ta'u yaa kan jireenya kee keessatti waan baay'eedha wanti nama aarsu jechuudha. Wanta baay'eetu si mudata jireenyi hin guutu jechuudha. Jireenyi biyya lafaa yookaan hir'uudha jechuudha. Garuu immoo waan namatti dhufe san obsaan dabarsuudha malee bakka waan xiqqoo yoo arganii kara lubbuu ofii balleessuuf yoo deemanii gaarii miti jechuudha. Bakka jechuun wanta sanii furmaata laatu. Naa yoo bira dhuftee akka itti reeffa kiyyan argitu minaamina wantoota akkasii haasaa jirti jechuudha. Yoo ati Gondarii kaatee dhuftu reeffa kiyya akkana argitu awwaala kiyyarra hin dhaabbatta. Bakka wantoota akkasii jettee irra deddeebitee haasa'arte jechuudha. Jaaniin kun akkas jechuun kun waan gaarii natti fakkaatu jechuudha. Ani maaliif waanuma feellee yoo ta'e ragaa jechuun ni barbaachisa jechuudha. Wayini ol fuutellatti ilmaa wanni kun juusii ajee ilaalannaa simmaa itti jechuudha. Silaama kubbaayyaa isheen silaa ishee bichaadha. Kubbaayaan kun marti maal daraabuudha. Miskiinati ayizoo akka garaan nama godhe hin taane akka garaan nama godhe yoo ta'ani waan baay'eetu jira ishee garuu akka garaan itti godhe hin ta'in jechuudha. Wanni kun juusii ta'uu jechuudha. Shakkeen jiraani shakke gisee tokko immoo jechuudha. Isaa bichaa yaaddee natti fakkaatu jechuudha. Waanuma inni yookaas sumayyaa bira akka hin deemne yookaan inni dhiisa yookaan achitti hafaa bakka wantoota akkasii yaaddeeti jedheenii itti yaada jechuudha. Wanti ilmaan jechuudha. Malee isumaaf yaaddee bichaa miti jechuudha. Maal yoo ta'e illee Itoophiyaa keessa malee waa biyya kam deeme jechuudha. Waan fillee ta'u akkasitti illee akkas ta'uun kan aariin akkas akka nama godheetoo lubbuu kiyyan baasaa reeffa kiyyaa yoo dhuftee reeffa kiyyaan argitaa minaamina wanti nama jechisiisu kunillee hin jiru jechuudha. Naa waan hundaafuu gaafa waan tokko nama mudate obsaan dabarsuudha. Amma danda'an obsaan dabarsuudha. Lubbuu ofirratti waan hin taane yaaduun gaarii miti. Isiniin jedha warroonni maatii naaf hin taane maatii taa'ii saskiraayib godhaayi. Warroonni immoo maatii naaf taatan guddaa tokko achumaan illee kammoo manni bareedu reemee ilaala ka. Bareeda miti manni kun. Mana madaan miti akkasitti bareeda ishee. Innaa warroonni maatii naan taane maatii taa'ii saskiraayib godhaayi. Yookiin amma dhumaa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Hanga ammaa warroonni na jajjabeessitanii ganni jabaadhu naan jettanii yookaan wanti jedhanis haa ta'u laakiidhaan saskiraayibiidhaanis guddaa tokko galatoomaa isiniin jedha.
guddaa tokko siin galateeffadha. Nagaadhaan tura amma viidiyoon biraatti walitti deebinutti. Baay baay.